خنّي سنبود وريك من خن قيا رخاين أرجيف نقدر نتجيبه مقعد بريدة أركض نسان اللين ulama oromo kannaanno gaara mul'ataatti wareegame hanqa isaanii hanqa irraatiif maqaa isaanii ka'uu dhabuu isaatu gaddi tokko natti dhaga'ama. Har'a mataa gadi hin qabannu nuti Oromoon mataa ol qabannee jira wilillee mataa gadi hin qabannu tanaan booda du'a waliin dhuma malee mataa gadi hin qabannu jeeti yaada'an. Maqaan kiyyaa Abbaa Gadaa Abduu Maalik Yoonis jedhama. Maqaan kiyya Rashid Salih Umar Jama dhaloon naannoon itti dhaladhe naannoo gaara mul'ataa aanaa Baddalnoo Jama. Anis Jaaklin Abdullee naan jaan. Faisal Ahmadin Jama maqaan qabsoo Diinaras Sabaatiin Jama. Gargaa Wooboo waraana bilisummaa Oromooti. Maqaan kiyyaa Intisaar Ibrahim naan jaan. Dhalattuu magaalaa Dirree Dhawaati. Maqaan Jindi Bakar naan jaan. Guyyaa har'aa kana guyyaan har'aasii waliin qabamnee dhaabbata gaaddisa aadaa lammii Oromoo kan gaafa Haile Sillaasee gabroonfataa didee jaarraa meeqa lakkaawwatee gaara ture kan uummata Oromootiif jecha dhumaa ture kan uummata Oromootiif jecha hayyoonni dhumaa ture orma sanii har'a nuu biqilee gammachuu ilmaan Oromoo hundi akka nama arra dhalateetti faayidaan waajjiraan tun qabdu jechuudha waajjiraan adda bilisummaa Oromoo taabaa hoo jechuudha. Saniifuu akka nama durqullaa deemuu kaamma huccuu uffanne nu fakkaata nuti. Nama durqullaa deemu kaamma huccuu uffate akkasitti hedduu ittiin falmannaa ittiin boonnaa ittiin gammada haalaan. Kanaaf guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guddaati. Akka lamattiin ilaala. Kaleessa yeroo bosona keessa deemaa ture sun beelawaa ture sun dheebochaa ture sun akkam turre har'a akkam jirre yeroo inni ilaallu waan hedduu nama gammachiisudha. Wanni irraa eegamu gammachuu fi maqaa guddaa bareedaa argatan isaanilleen akkamitti yoo jette wallaahi hedduu miidhamaa turan har'a bakka argatan qubatan akkana fakkaatutti duraanis ittuma jirra hin dadhabne isaan ka dadhabnu sahan laakiin hin dadhabne har'a irra daran huno akka nama qubatee bilisoomee takkatti ilaala. Kaayoon guddaa waliin dhufee bu'aa bayii jaallan keenya yeroo dheeraadhaaf irratti wareegaman gaachana uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo asitti magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa Afran Kalloo keessatti waajjirri isaanii banamuudhaaf gammachuu guddoo dhaga'ama. Wannan dhufee gammachuu wallaahi aadaan qabne qabsaawaa turre qabsoo sana bakka nu gola keenyaaf dhufne. Hayyee nuti dur wallaahi bikkan qabnu darajaan qabnu kursiirra lafa buunee deemna arrammoo maqaan abaa'oo mul'achuuti abbaan nu dhale akka nama yoo kadu'ee jiraate taatu qabri irraa beenna fakkaate hedduu itti gammanna walqixxummaa uummata nafxanyaati wajji walqixa deemu jira na fakkaata arra mataa gadi hin qabannu nuti Oromoon mataa ol qabannee jira wilillee mataa gadi hin qabannu tanaan booda du'a waliin dhuma malee mataa gadi hin qabannu jeeti yaada'an. Uummata Oromootiif adda bilisummaa Oromoo dhaabbanni adda bilisummaa Oromoo jedhamu kuni hundeeffama adda bilisummaa Oromoo jechuun kuni adda uummata Oromoo jechuun. Lafee dhiiga Oromooti. Dhiiga uummata Oromooti. Abaawwan yoo jaarsi arraan tana dhufee asillee qabsaa'uu baatee kaayoo teenya isaa bakkaan nuun ga'e nuun eege alaabaa tana isaan nuun eege Daawud Ibsaafaan kabaja qaban umrii isaanii haa dheeressu taraan amma ijoolleen ga'e qeyroo jira qeyroo jira dhaabbatanii bakkaan nu hagan. Oromoon abaawoodhaaf kaayyoodha. Abaawoo jechuun Oromoo jechuudha. Oromoo jechuun abaawoo jechuudha. Kana dura diinni jechaatuma ture. Mallas mataa isaa jechaatuma ture. Qurxummii fixuu yoo barbaachise baara fixuudha baara goggoisuudha jee maaliif abaawoo fixuu yoo barbaachise Oromoo fixuudha jechuusaati. Kana waan arra bee miti kun inni gara biraa tokko litoori akka litoorii yoo saaqanitti lakkoofsa argannutti tokko Oromoo yoo saayinee qomosaa keessa abaawoo tokko galmayee jira kajuu mallas dubbachaa ture jaalateetii miti dirqameeti malee maaliif waan beekuuf jecha kaayyoo adda bilisummaa Oromoo hojii bosona keessa ture waan ta'eef. Hayyoottan naannoo gaara mul'ataa keessatti qabsoon ummata Oromoo bahaar argee naannoo gaara mul'ataa keessatti waan hundaa'ameef kanaaf
ummata keenya kan hin jaallan maqaan hanqaa irratti hin kahin kaasuu fedheeti. Mee kaasee eenyu fadha? Tokko ka qabeenya isaatiif qabsoota galmaan ga'uu irratti wareegame gaachana ummata Oromoo kan ta'e Xaahir Muusaa Onnee Abdooshaa Muummee Ahmad Tuurtii Yuusuf Ahmadii Mahammad Katoo Mustafaa Mahammad Usmaan kanaafuu hajjuu keenya Mustafaa Mahammad Usmaan kan Baale nurraa wareegame isaan kana jannataan haa qananiisu hin jaa. Kanaaf hajjoonni Oromoo hanqa irraatti ulamaa Oromoo kan naannoo gaara mul'ataatti wareegame hanqa isaanii hanqa irraatti maqaan isaanii ka'uu dhabuu isaatu gaddi tokko natti dhagahama. Waan ta'eef sheekota ulamaan sun tokko Haji Muhammad Amin Likko, Sheikh Muhammad Nuuro, Haji Bushran Niyyaa kana hunda kan maqaan isaanii irraa hajjoonni keenya maqaa kaasuu dhabanii hanqa irraa turuudhaaf gadda fi hinaafaan dhagamte ibsuu fedheetti galatoomiisi jaa. Gammachuu tanarraa gammadina hedduu keessarraa waan hin dubbadhullee wallaalee siin jira amma. Tanaaf jecha uummanni Oromoo duraanis wal quba qaba arrallee irra daran wal quba qabaanna. Arra galmee keenya harkanne bakka itti galmee keenya galfannu harkanne qubanne duraanillee hin dhabne. Uummanni Oromoo waliif bu'aa qaba. Waliif galmee qaba. Galmee bakkayyuu waliif godha. Arra galmee dhugaa taalaabaatti dhaabbannu harkanne. Ani waan hin jiru hawwan keenya haa ta'u dargaggoon yookaan qarree fi qeerroon abbootiin amantaa odoo hin sodaannetti Oromoo fi Oromoodhaan Oromiyaa fi Oromoo qofa. Namni alaabaa ol qabu Oromoo qofa. Waan kana ta'eef jecha hin sodaatina waan ibduuba nu deebisu dhiisaa hirmaadhaa haa falmannu gabrummaan nurraa haa mancaatu akkanaan jaagalatu. Arragaa mataa mul'ate malee akka kootiin dirreen arra nuti dhawaa tuntaarraa itti yaamamnee jirru kun baqattoon tuni akka yaadutti xiqqoo nan rakkatte. Uummanni Oromoo galaana umaallee dura hin dhaabbatan. Galaana kana fuudhuu dadhabdee kunoo baqattoon tuni xiixii jettee duruu rakkattee. Kanaafuu alhamdulillah ilmi namaa kunoo baadiree dhawaarraa fi dhiyadiree dhawaatirraa wali cabee akka galaanaa wali yaa'u jira. Dhaammannoon si dhaammannu addi bilisummaa Oromoo ani gaafa Elemoo Qulxuutii fi Elemoo Qulxuufaan kuma sanii qabsaa'ee Taaddasaa Birruu wajjin waggaa baay'ee 8 ture. Qabsoon har'a feenu Oromoon takka taatee yoo dhufte harka keenya duraan facaane akka haayaan teenyaan facaane jarri keenya sadeenuu bakka takka ta'anii yoo dhufan silaa gammachuu qabna. Rabbi nu haa gammachiisu uummanni Oromoo haa bilisoomu bilisummaan teenya harka keenya jirti qaara qayroo jirti dhiiga qayroo fi qarreen irratti dhuman kana qayroon qabsoo irratti dhumte misabilaa irratti dhumte kana bakka tokko deebinee karaa tokkoon aduun dashannafnee ummata nu miidhoo kana ummata jawwee nama nyaatu kana akka shannafnu abdii qaba insha Allah qabsoota kana. Kanaaf qabsoo ilmaan Oromootiin lafee ilmaan Oromootiin as ga'e kuni waan Oromoon tokkoon Oromootiifachuu qabudha. Xiqqaarraa kaasee hanga guddaatti yeroo ammaa kana ammallee diinni rafaan jiru takalee deebisuudhaaf tattaafachaa jira. Halkanii guyyaa hojjechaa jira diinni. Oromoon maal hojjechaa jira? Oromoon kan dur caalaa tokkummaa isaa akkamitti akka cimsachuu qabu yeroo itti wal gaafatudha yeroon ammaa. Yeroo fatanaa guddoo keessa jira. Fuuldura keenya maal akka ta'uu deemu hin beeknu. Filmaata haa jennu malee fuuldura keenya fatanaa guddootu jira. Gaara guddaatu jira. Qabsoon takalee isaa laaftudha. Tabaruu turre cimtuudha. Kanaaf Oromoon bakka jiru dhalaa dhiiraan xiqqaa guddaadhaan kiristaanaaf islaam osoo hin ji'in wal qoqqooduu dhiisee kana ilaalcha diinni deemuu kana halaalatti gatee bahaa dhiyaan kaabaa kibban jiddu galan akkuma kaleessa qabsooliin qabsaa turetti caalmeetti dammaqee isaan qaruu ta'ee Oromoon tokkoon Oromoo qaruu ta'ee sa'a itti qabsaa hojii jira jechuudha Oromoon. Kabdirratti eeggannee xilaatti hoffisuudhaaf xiqqaa guddaa keenya mataa qabaafannee waraqaa darbannee waraqaadhaan bira kutuu qabna. Dirri dhawaan teenya lafa Oromooti irratti dhumuu qabna. Yeroo Oromoo qarree Oromootii fi hawwan Oromoo hundaaf wanni dhaamu bakka jirtanii ijaarama bakka jirtanii wal quba qabaadhaa. Hiree amma harkane tana nun dabriin akkasumatti akka filmaata keenyaafillee qophoofnee jabaannu akka taanutti ammallee akkasumatti wal haa quba qabaannu hin sodaatinaaf boodan deebiinaan ja'a. Waajjirri irra banamaa jiru kuni waajjira dhiiga ilmaan Oromootiin sararameedha. Kaartaa dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe irratti ijaarama waajjirri kun banamaa jira. Kanaaf kunuunsuun eenyurra jira? Qeerroo qarree
manguddoo haawwan Oromoo irra jira. Anaa fi sirra jira. Anaa fi isarra jira. Anaa fi isiirra jira. Kanaaf jecha kadur caalaa cimsachuun dirqama keenya ta'a. qeeroo fi qarreen dirreedhaa warraa wanni eegama gita qabsoo kana ijoollee irraa tana dhaloota qubee kanaan ga'e tokkummaadhaan odoo bifa bittinnaa hin ta'in akkuma ammaan tana bara dabre kana gartee jijjiirama kana uummata keenya qabsoo qeeroo adda bilisummaa Oromoo kan gartee gootawwan Oromoo hajjootaan hundaa'e kana cinaa dhaabbatanii galmaan gaanitti tokkummaadhaan itti fufuu qabaniin jedha. An kana gaddaaf an hedduu baay'ee gammachuu sarara gara tokkoon gadda gara tokkoon gammada. Gammachuu kiyya maali? Guyyaa irraa kana arkuun koo haalaan isaa bada gammachiisa. Gaddi kan koo maali duba? Jaallanii kalee waliin ture qabsoo irra biraa wareegamanii fi kanneen san booda wareegaman kan guyyaa irraa kana hin arginiif gaddaa deddeebi'a. Jajjabaadhu haaluma kanaan kanaafuu Oromoon arroos burus taanaan tokkummaa isaa cimsachuun dirqama isaati. Bakka kaayyoo isaa kaleetiin gahuudhaaf galmaan gahuudhaaf Oromoon sobamuu hin qabu. Oromoon kaayyoo maallaqaan bitamuu hin qabu. Oromoon tokkoomuu qaba. Oromoon maallaqaan hin jijjiiramu. Kaayyoo qabna kaayyoo keenyaaf qabsaa'uu qabnu nuti. Kanuma galatamaa. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dr. Khalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar dooppilaa altiraasaawundii qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin automated chemistry analyzer hormone analyzer kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala maal kana qofa dawaalee isiniif ajajama osoo fagoo hin eenye faarmaasii Roobsan irraa isin yaada kaayyoon keenya tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu kilinika Roobsan ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Baankii Awaash Fuulleedha kilinika Roobsan. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jette Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha jiibsanii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina hottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC Fuulleedhatti argamna Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.